Bukoon keenya illee qofa'eera kunoo haala kanaan qallifannee biddeena keenya tolfannaa. Oolmaa koo guyyaa guutuun isinitti agarsiisa jechuudha. Namoonni baay'een saalee hamma meeshaa bittee viidiyoo hojjettu qofa maaf eegdaa? Viidiyoo garaagaraa nuun hojjettu, oolmaa nuun hojjettu naan jettu jechuudha. Gaafii namoota baay'ee irratti hundaa'uudhaan hadda isinii qabadhee dhufeen jira. Baay'ee tokko ulfaata biloog hojjechuun jechuudha. Viidiyoo hojii hojjetaa viidiyoo waraabuun baay'ee tokko ulfaata. Kanamaaf malee waan biraaf miti. Har'a garuu akkuma ta'ettu kunoo gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan viidiyoo isinii hojjedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu nagaa keessanii hordoftoota koo kabajamoo alhamdulillah nagaa kooti. Egaa yedduu kana helwaanaa koo xiqqoo na jalaa dhukkubee ture. Alhamdulillah hamma garuu baroo jirti fayyiteetti. Guyyaan hadhaagaa guyyaa guddaadha. Viidiyoon kun yoom akka simbira gahu hin beeku. Akkuma argitan egaa helwaanaa koo na jalaa dhukkubee mana hakimii geessee marfee ajajaniifi jechuudha. Marfee hadhi marfee xumuraati. Fixxee haala kanaanii isa xumuraa kana waraannachuutti jirti. Bu'ee jira jechuudha. Dhukkubni wayii biyya keenya keessa gadhiifamee jira yeroo ammaa kana. Namoota baay'ee dhukkubsata namni jabaan keessatti immoo ijoolleen badaa tokko harca'ee jira. Rabbiin biyya keenya nagaa haa godhu. Balaa bu'ee jiru balaa bu'uu jiru rabbiin nurraa haa eegu. Keessatti fa'i hoobaan tokko fa'i gadhiifamee jira. Wallahi badaa uummata fixaaraa. Du'aayi godhaa rabbi biyya keenya nagaa haa godhu. Rabbiin dhukkubsinii kan dhukkubeerlee rabba fayyisu. Akkasii egaa hadda akkuma isinitti himee oolmaa koo guyyaa har'aa waliin haa oollu. Asirratti firfirii hojjedhee kee garuu yeroon suugoosaa hojjedhu viidiyoo waraabuuf illee nassamne ergantanaa maaliifan viidiyoon hojjenne adda jedhee yaada kana kaasee haala kanaanii kunoo firfirii hojjetataa jirra qorsii firfirii faraffarree biddeena dhumaarraa jechuudha. Adda biddeen tolchuuf ni jedha. Biddeena isa dhumaa kana firfiriidhaan finne jechuudha. Akkuma argitan asirratti daakuu absiitii buusuudha. Asirratti immoo bukoodha kunoonni kuni. Bukoon kun xiqqoo bubbulee ragatii ta'e jennaanan daakuu isaa immoo absiitiitti godha. Akkasitti bareeda jechuudha. Daakuu kana absiitiin godha bukeessee. Bukeessee kunoo haala kanaan qallisee bishaan dafee jira kunootti naqee viidiyoon si'achiise jechuudha. Maaliif yoo akka sanaan ta'e baay'ee tokko dheerata daqiiqaan. Kanaaf irra bubbutee si'achiisee viidiyoon isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa namoonni viidiyoo kana ilaaltan laayikii godhaame. Yoo namni 200 300 ilaalee qixxee dhumti isaayyuu kootu laayikii ta'e rakkoo hin qabu. Garuu alhamdulillah namoonni laayikii na godhaa jirtan galatoomaa ulfaadha. Namoonni kaan illee godhaa jechuudha. Laayikii maa tokko iyyuu namarraa hin hir'isu. Laayikii godhaa. Namoonni yaadaan illee na jajjabeessitanu namoonni laayikii na jajjabeessitanu baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. Haala kanaan absiitiin keenya danfee tan takattakee irraa bu'ee kunoo haala kanaan absiitii keenyatti naqannee bukoon kun illee bicuu fakkaata malee danuudha. Baaldii keessatti akkuma kana jechuudha gadi fagaata. Bicuu fakkaata malee danuudha jechuudha. Badaa danuu osoo hin ta'in egaa maatii hin qabnu nuyi. Ammuma guyyaa 3 fa'i waan akkasiittan tolcha jechuudha. Guyyaa 3 4 fa'iittan tolcha biddeena. Haala kanaan kunoo qursii keenya dhiyeeffannee qursii keenya nyaannee kaanee karaa mana qulqulleessuutti deemneerra jechuudha. Maashaallah jedhaa ilwaanaan na jala wilwilwil jedhaarti jechuudha. Taa'ennaan diddee asitti kunoo na rabbashaa jirti. Alhamdulillah fayyaa naaf taatu rabbiin aafiyaasii guutuudhaan na eegee naafa guddisuu du'aayii naa godhaa fi maashaallah irraa jedha. Hundi keessan iyyuu isiniin jedhaa hordoftoota koo inuma diddee na jalaa deemii jennaan. As biratti kunoo viidiyoo akka waraabamaa argitee dhuftee akkasitti isinitti godhataa jirti. Deemennaan diddee jechuudha. Amma kunoo bilbila biraatti banee achi kaayeen of biraa dhufee haala kanaan kophaa koo gochuutti jiraan xaxxaraguutti hin jira isiniin jedha hordoftoota koo. Saalooniin kun illee baay'ee tokko bal'aadha. Firaashii yoo bicate firaashii 6 jechuudha kan inni fudhatu. Garuu an firaashii 5 afee jira. Inni kaan kunoo kaameraan kaaya jira gatii ta'e jennaan karri asii kun hin mul'atu. Akkasii firaashii 6 liqimsee guddaadha jechuudha. Akkuma sana namni xureessu illee hin jiru jechuudha malee qulqulleessaan isaa nama rakkisa ture silaa.
firaashii sana yeroo hundan kakkaasu firaashii boondidii sana maaliif ni ulfaata ammas immoo akka firaashii jara ispoonjii asiifachi jejjedhee nama rakkisu yeroo dhuma akka carraa yeroo dhuma as keessa teenye wama akkasiin ka xaxxaraga malee yeroo baay'een qulqulleessu jechuudha maaliif namni xureessu hin jiru as keessa ijoolleen isin jirtu gatii ta'e jennaan akkasii torbiitti guyyaa tokko fayin kaasa firaashii kana hunda isaa kaasee qulqulleessaa yeroo kaan immoo bakkuma teenyee fi bakkuma xurate bichaan qulqulleessaa maaliif akka firaashii isa ispoonjii asiifachi jejjedhee rarraafamee maal hin jedhu utuu fayin tuqamin torbii tokko fayitaa jechuudha kun akkuma daraddarame sanatti maaliif yoo namni irra taa'es as dabi'achiin dabuu kaasanii sirreessuu maaliin gaafatu yoo namni irra taa'iyyuu akkuma sanatti ta'a jechuudha badaa nama rakkisu qulqulleessaa isaatiif akkuma majlisiiti bakka majlisii amma yeroo hunda kaasamee qulqulleeffamu miti kunis akkuma sana ofiin hin socho'u silaa yoo namni kaase malee torbii keessaa guyyaa tokko torbii olittis illee kaasamuu danda'a maaliif as jedhee achi jedhee qoshaashaan jala galee nama rakkisu waan ta'eef jechuudha akkasii haala kanaan mana keenya qulqulleeffannee foofaa jennee oolmaa guyyaa guutuuti kan isinitti agarsiisu guyyaa nadhaallee guyyaa guddaati viidiyoon kun yoom akka isin bira qaqqabu kan beeku dafee uploadin ta'u jechuudha viidiyoon na biraa keessatti halkan fa'i hin hojjetu niitoorkiin yoom akka isin bira ga'u gaagaruun beeku oolmaa guyyaa guddaa ture na biraa laayikii godhaa yoo isinitti tole yoo isin gammachiise haala kanaan xaxxaragnee minxaafii irraa xaxxaragannee foofaa godhannee minxaafiin kun meetira 3-4 biyya keenya keessatti illee hin baramne duraan hin jiru asuma dhiyeenya galee ammayyuu suuqii muraasa tokko suuqii 2-3 wayii malee hin jiru mana minxaafii kamuutu dhaxxanii meetira 3-4 yoo jettanii 3-4 jira sila hin jiru namaan jedhu jechuudha garuu jira suuqii darbee wahii namoonni bitachuu barbaaddanii bitachuu dandeessu gatiin isaa birrii 11,000 hanga 12,000 hedduu darbee amma garuu meeqa akka ta'e hin beeku bareedaadha jechuudha bal'aa amma fakkeenyaaf saaloonii irratti minxaafii isa kaaree bitattanii saalooniin keessan guddaa yoo ta'e minxaafii isa kaaree irraan kana afachuu dandeessu annaa minxaafii inni kaaree immoo saalooniidha dirqama maaliif jennaan inni kun hin taa'u liishoorras ta'e seeraamikiirras ta'e walaliirras ta'e isheedhe namaan taa'u hin mucucaata jechuudha minxaafii isa kaaree isa kaan isa huddiyyuu dhiistanii gatiin isaa birrii kaareen tokko birrii 1,400 hanga 2,000 jira jechuudha minxaafiin abbaa kaaree yoo dandeessan isa 1,600 1,700 waan akkasii bitachuu dandeessu yookiin immoo 1,400 bitattanii jalaaftanii kaatanii siyaabbii kana irraa nafachuu dandeessu akkasii as biratti gaa kunoo mana saaloonii qulqulleessannee fixannee as biratti immoo ala kana kilaasii hunda baazawaa qulqulleesseen jira garuu bakka viidiyoo kaameraa namni naa qabu hin jiru gatii ta'ennaan bakka hundattuu viidiyoon namaan mijaahu baay'ee tokko namatti hin tolu jechuudha vlog hojjechuu yookiin oolmaa hojjechuun viidiyoo hojjechuun baay'ee tokko bakka sa'aatii silaa hojiin sun hojjetamee bahuu ol namatti fudhata saaphaphuu beektu miti yeroo baay'ee saaphaphuun manatti goggodhatee nama rakkisaa akkasii jechuudha irraa xaxxaragee lafuma wajjin xaragittiin jira akkasiinis niin jedha hordoftoota koo gaa namoonni baay'ee yeroo baay'ee saaliyaa maaliif nama hin yookiin firuma wayii maaliif hin kaa'anne naan jettu jechuudha yeroo ammaa kana firriin jiru wallahi jechuun namni kamiyyuu yaa nafsii malee namni qaata dhiise jechuudha inni akka durii yeroo keenya gowwummaa nama bira teenye inni kaan eessuma bira obbolaa bira maal bira keessatti aanfailaa umurii koo tuun biyya arabaan deemin dura jechuudha maneessuma kootiittan idumee koo fixee giidoo kollee fixee kee biyya arabaa deeme wallahi laadiim hamma garuu obboleettiin ofiyyuu nama bira dhuftee naman kaddamtu yeroo ammaa kana qaata hafenni akkasii maaliif namoota baay'eetu saalihaa namni hin jiru maaliif qobaa kee hojjettaa maaf qobaa kee cinqamtaa fira wayiin barbaaddattu naan jettu jechuudha qaata hafenni akkasii wallahi fira ta'e ijoolleen bakka ijoolleen
maatiin barsiifachuu qaraasisuu akka ta'e waan akkasii barbaada malee ilmoo fi mana eenyuyyuu kaa'uun barbaadu. Ijoolleenis immoo akkasuma hadhatu ammallee ganaan guddatiin isa borii ofiitii yaadde jechuudha. Isiinillee barumsa fittee wama tokko wahii isa borii isiitii wama tokko wahii akka haala mijeeffachuu isiin kaan biyya Arabaa deemuu isiin kaan immoo biizinasii dhumarratti cimu waan akkasiiti malee qaata hafee gaya namni namaa taa'ullee farankaadhaanii kara biyya biraa kana yoollee biyya alaa deemuu hin dandeenya karaa Addis Ababaa kana biyya biraa deddeemu malee as deebi'anii nama bira hin taa'anu jechuudha. Ammas immoo orma bira daa'ima amananii dhiisuu yeroo hammaa kana baay'ee tokko ulfaata wallaahi yoo ofii mana oolan malee anama fakkeenyaaf mana keessatti irra guddaa wanti na rakkisu maanni helwaanaa jechuun hojii miti. Hojiin akka ta'ettu hin hojjetatama. Kan danda'ame hojjetatamee kan danda'ame dhiifama jechuudha. Suutaan galgala fa'i hojjetatamee bulama. Hojiin kamiyyuu mana fa'i immoo yoo namni xureessu hin jiraanne torbee keessaa qoqanii lama sirriitti qulqulleessinaan waa tokkoyyuu daa'ima qabaataa hojii bakkee jedhaa nulfaataa daa'ima immoo orma bira kaanii deemuun qalbii dhumti nama haaraan galfatu jechuudha. Akkasii inshallah rabbiin nu haa gargaaru. Hordoftoota koo warri shamarranii jechuudha laa keessatti giidoo keessan biyya Arabaatti hin fixinaa. Gaafa achi galtanuu mana keessan keessa ofii keessanii jiraachuu hin dandeessan. Wallaahi baay'ee tokko jechuudha. Dhimeen jedha giidoon keenya achitti fidnee yeroo dhufnu waa meeqan nu eeggata biyyatti dahuu jira, dahanii guddifachuu jira, hojii mana keessaa jira. Bakka waa baay'ee jira miti sana hin dandeenyu jechuudha. Shamarran biyya Arabaa achitti umrii keessan hin fixinaa. Gaafa biyya galleellee waa meeqatu nu eeggata. Giidoo keenya achitti fidnee dhufnee innaa hammaan kaayyoo keessan irratti cimaa isa abbaa sagal asabdanii abbaa sagal maal inni biyya jiru sila akkuma jirutti jiraataara. Miskiina caalu isini wallaahi isini jechuudha. Namni inni biyya jiru rakkina isa lagizee isa hamma yookiin wama bicuu rakkate malee rakkina isa haddii kanaan qabu. Garuu kan irra guddaa rakkoo guddaa keessa jiru isini maaliif tokkoffaa jireenya silaa jiraachuu qabdanu dhiistanii umrii keessan gariin immoo ilmaan fa'i dhiistanii achi jirtu. Ilmaan keessan haadha malee jaalala haadha malee asitti guddataa jirti. Sunillee miidhaa sammuu keessanii irra gahaa yaaddoon daa'ima keessanii sanumatti immoo subhaanallah ijoolleen baay'een jechuudha tu daa'ima biyyaa qabanuu daa'ima ofiirraa fagaatanii waan danda'anii waan obsaniitu achi jiranuu asii obboleessa koo asii maal koo asii fira koo asii ekelee koo jettu jechuudha. Maaliif birrii keessan arcaastu birriif biyyaa baatanii daa'ima keessan gattanii wanti akka daa'imaalaa subhaanallah wanti akka daa'imarraa fagaachuu ulfaatu tokko hin jiru. Ilmoo ofiirraa fagaachuu ulfaatu tokko hin jiru. Innaa miskiina caalu jechuudha isini. Kanaaf isinis mindaan keessan dhuftee ji'aan fudhattanii yookiin amma kana maatii gargaaree amma kana ekeleedhaa gargaaree kana boodan ofii walitti qabadhan jedhinaa hadhumarraa kaasaa ofii keessanii jiraadhaa. Wallaahi eenyunuu akka rabbi isa dandeessisetti jiraataa jira jechuudha. Akkasii as biratti kunoo bukoon keenya kufa'ee mana qulqulleessinee kaanee jechuudha. Bukoon keenya kufa'ee qallifannee biddeena tolchuuf jennaa. Iddoo kanatti anuma sa'aatiin isaa ga'uudha jedhaaru biddeena 2 moo 3 irraa baasee mabraatiin na jalaa baddee daganaan asrii booda ammas eeleetti qabsiise jechuudha. Akkasii gaa mabraatiin biyya keenya akkasii kana fakkaata gaa kunoo biddeenni sila waliin absiitii buusnee namoota baay'eetu gaasaalee oolmaa kee bakka biddeenuma tolchuu kana iyyuu irraanfanneerra yaanneerra wallaahi hadaraanaan jettu jechuudha. Innaa baay'ee tokkoon isin galateeffadhaa. Viidiyoon gadhiisu ilaalaa laayikii godhaa. Akkasuma immoo viidiyoo akkanaa nu hojjedhu jettanii keessaa yaadanaa ibsuu keessanii fi baay'ee tokkoon isin galateeffadhaa. Naaf jiraadhaa hordoftoota koo hundi keessaniyyuu. Akkasuma namoonni as dhiyeenya kanallee namoota baay'een sabskraayibii gootanii maatii koo taatanuu
taatanii jechuudha. Anaa dhufu baga nagaan dhuftanii nooru manni mana keessanii chaanaalii kanarraa waan barbaadan argachuu dandeessu. Laayikii godhaa viidiyoo argitan hundarratti laayikii gochuun isiniif waa tokkoyyuu isinirraan hir'isu nuuf garuu akka viidiyoo koo sheerii ta'ee namoota biraa bira gahu na gargaara. Akkasumallee akka chaanaaliin kun maqaa uummata biratti fudhatama ta'e ta'a jechuudha yoo laayikiin isaa baay'ate kanuma malee wanti biraan jiru. Akkasii kun haala kanaan biddeena keenya shaashaa godhannee laamma iddoo kanatti misaa nyaannee maal jennee turreerra asrii booda jechuudha kun. Maaliif hedduudha mabraatiin badee tuuzuuriin hin gahin badee asrii booda dhufeennaan indaganaatti qabsiise jechuudha eelee. Akkasii mabraatiin fay badaa wayinu rakkisaan bara kana markaatoo fay bakka hojii jechuudha subhaanallah. Guyyaa lama fay bulaa amma keessaa hamma qabaan minni dhufu bakka akka kana ta'een beeku. Bakka biraallee bakka jireenyaa mana jireenyaa badu garuu inni bakka hojii markaatoo kanatti badu nama meeqa hojii dhabsiisee kisaaraa keessa galchaara jechuudha. Kiraan manaa isa lakkaahaa waa baay'ee jechuudha subhaanallah. Badaa wayii badaaraa du'aa godhaan siniin jedhaa rabbiin biyya keenya nagaa haa godhu. Kan dhukkubsate rabbiin nuuf fayyisu kan fayyaa jiru rabbiin hin dhukkubsinii biyya keenya rabbi nagaa haa taasisu. Ammallee akkuma gannaatti bokkaan roobaa ralaa maskaramii nu ba'uuf kaa ammallee garuu bokkaan inuma roobaa gannuma jedhaa. Isayyuu immoo bokkaa ileenyaa isaatu rooba bokkaa cimaatu rooba jechuudha. As biratti kaa maksasii irratti immoo juusii godhataa jirra jechuudha. Biddeena keenya tolfannee kaanee juusii manumatti bismillaa juusii bakkee dhuguurra dhumuma juusii toobatanii dhiisuu wayyaa. Akka kana maaluma salphaa ta'e nama fakkeenyaaf abukaadoo kana birrii 20 paappayaa gimmaashii ammaatti godhee bakka utoo bakkee dhuguutii juusiin kun birrii meeqa birrii isaa qofayyuu miti immoo juusii firaafiree tottoraa akkoo kan manne jara firaafiree tottoreen naan baasanii gatuu jedhan irraa bitanii juusii godhanii uummatatti gurguru subhaanallah. Akkasii yoo dandeenya mana keenyatti hojjetachuu yookiin immoo dhiisuudha bakka malee juusii bakkeedhaan dhugina warri juusii bakkeedhaan dhugdan. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo waan hordoftaniif baay'ee tokko galatoomaa.